Dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenyaa kun qophii sagantaa Dooyaa Mariitii. Sagantaa Dooyaa Marii karaa TV magaalaa Torontoo saatalaayitii ONN kan isiniif dhiyaatu. Qopheessee sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu ana Garbaabaa Gaaddisaa fi ogeessa teeknikaa Garbii Nuuree wajjin ta'uudhaanidha. Guyyaa har'aa keessummoota sadiin qabaa. Keessummoota sadii ani qabu keessaa tokko obbo Dirribaa Hirkoo, obbo Abdallaa Maammadii fi obbo Salamoon Namarraati. Haala dhimma simannaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti ta'e wajjin wal qabsiisuudhaan akkasumas immoo yaaddoo fi sodaa uummanni yookaan hawaasni Oromoon taane ollaa Oromoo ta'es haa ta'u Oromiyaa keessa jiraatan saboonni biroo haala kana akkamitti furuun danda'ama waan jedhu irratti sagantaa bal'aa qabannee isiniif dhiyaanna. Kanaaf tasgabbii fi qalbiidhaan akka nu daawwattan gamanumaan affeerraa koo isinii gochaa. Obbo Dirribaa, obbo Abdallaa fi obbo Salamoon baga nagaan dhuftan. Tolee baga nagaan nu eddanii baga nagaan jiraattan hundumti keessanii akkam jirtu jaallan. Tolee galatooma hundumti keessanii waan kana irratti waan nu affeertanii fi egaa yoo waaqni gargaaree dhimma kana irratti mari'anneetu yaada wal jijjiirraa galatooma waan nu affeertanii. Ayyeegaa gaaruma kallattumaan gara marii keenyaatti deemna. Mee obbo Dirribaa dhimma simannaa adda bilisummaa Oromoo fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti ta'e wajjin wal qabsiisee yaada akkamitti akka ilaaltan waan uummanni keenya achitti godhe uummanni Oromoo kiiloomeetira 400-300 miilaan deemee qeerroon Oromoo dargaggoon Oromoo wal simatee magaalaa adda addaatti walitti dabalamee haga dhufee magaalaa Finfinneetti kabajuu simannaa godhu taasisee jira. Inni kun akka nam tokkotti yeroo ilaalan namni yeroo baay'ee amantaadhaaf jedhee lafa hedduu dhaqee waaqa isaa galateeffachuudhaaf yeroo deemu mul'ata malee haala amma akkaataan simannaan adda bilisummaa Oromoodhaaf ta'e kanatti kun biyya sana keessatti illee yeroo jalqabaati. Kana wajjin wal qabsiisee uummanni Oromoo ABO'dhaaf jaalala hammamii akka qabu ibsuudhaaf waan kana godhe fakkaata. Mee akka Oromoo tokkootti isin dhimma kana akkamitti ilaaltan gabaabumatti? Tolee guddaa galatoomaa waan hundaa duraa uummata Oromoo bu'aa bayii gudduu hedduu keessa qaxxaamuree guyyaa kaleessaa ga'ee dhaaba isaa of biratti argee gammachuu isaa ibsate kana ga'uu isaatii fi baga gammaddanii baga gammannee jechuun barbaada. Hundi keenya warra addanatti har'a carraa kan argannee yoo alaala keenya illee isaaf toluu teekinooloojii addunyaatiin hordofnee nus itti gammadaa turree fi keessattis qooda tokko kennaa warri turree guddaa gammanna wanta ta'ee fi hundu baga gammaddan jechuun barbaada. Egaa guyyaan kaleessaa seenaa uummata Oromoo keessatti hagaan umurii koo kanaan ga'ee ayyaana tokko deemsifamaa ture argetti anaa fi isa addaa natti fakkaata. Sababiin isaa maaliif namoota hedduutu yeroo adda addaa dhimma tokkoof waa ibsachuudhaa fi dirree adda addaatti ba'a. Na yaadadhaa 2005 biyya keessan turre bakka biraa taa'een ilaalaa ture yeroo mootummaa aangoorra ture EPRDF'n kan ofirraa buusuudhaaf uummanni Finfinnee naannaasee ka'ee hiriira ba'ee ture sana uummata guddaatu ba'ee jenneeti kan raajeffataa turre. Yeroo sana kan akka guddaatti raajeffataa turres miliyoona 2 hanga miliyoona 2 walakkaadha jedhameeti kan dubbatamaa ture. Amma qophee yeroo gabaabaa keessatti addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa wajjin mari'atee akka biyyatti galu eegga murteessee
jilli isaa biyya keessatti dhaqee qophee tokko gochuu kan inni eegale yeroo dhiyoodha. Yeruma kana keessatti guutummaa Oromiyaa koree dhaabee guutummaa Oromiyaa qaqqabee uummanni Oromoo dhimma kana hubatee akkaataan ittiin hoogganoota adda bilisummaa Oromoo galan kana simatuu fi qophii adda addaa yeroo gabaabaatti godhame keessatti uummanni Oromoo akkuma poolisiin mootummaa jedhetti yoo fudhannee 4.8 ba'ee jedhama. Anis hordofaan ture halkan guutuu hordofaan bulee akkan dhaga'uu fi akkan karaa adda addaatiin hordofaa turetti immoo naannoon sun dirreen masqalaa sun hunda wanta fudhachuu hin dandeenyee fi kan karaa Sabbatarraa dhufu, kan karaa Qaallittiirraa dhufu, kan karaa Buraayyuurraa dhufu iddoo baay'eetti lafti hin ga'u jedhamee sodaa nageenyaa namni walirra yaatan kan naannoo sanatti ittifame gara miliyoona 2 ol kan ta'udha. Kanaan walumatti qabaatti uummata gara miliyoona 6 oliitu magaalaa Finfinnee keessatti simannaa dhaabbatee ture jechuudha. Maaliif kana godhe uummati kun egaa amma gaaffii hin qabu? Maaliif? Fakkeenyaaf amma dhaabbatoonni siyaasaa Oromoos haa ta'u dhaabbatoonni biraa hedduutu gale. Simannaan godhameera. Argineerra. Kan adda bilisummaa Oromoo maaltu adda taasise? Tokko dhaabni kun haqa uummata Oromootiif akka inni qabsaa'e uummata Oromoo ni beekaa jechuudha. Tolchee. Akka ijoolleensaa bor isaaf dhufuu dandeessu wanta beekuuf wareegamatti kaffalaa ture. Kanaafi wareegama inni kaffale dhala isaa kennee dhalli koo bilisummaadhaanitii gumaan isaa ba'a jedhee kan dhaadataa ture Oromoon. Iddoo tokko tokkotti wanti nama gammachiisu kanaan dura dhala isaa jalaa du'ee awwaalee dhaadannoo dhageessee yeroo inni galaa turetu ture. Namni dhala isaa jibbu hin jiru. Kun hundaa kan inni ta'ee fi kaayyoon akeekii addi bilisummaa Oromoo qabatee jiru kan uummata Oromoo ta'uu isaati. Uummata Oromoo sagantaan kaayyoon adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru kan kooti jedhee waan ofitti fudhateef. Kanaaf ijoollee isaas eebbisee dirreetti bobbaasaa ture. Kanaaf egaa addi bilisummaa Oromoo kaleessas kan inni ture torbee darbee utuu simannaan kun godhamuudhaaf yeroo inni deemamu of eeggannaan godhamuu irra jiraatuu fi fuula duratti maal akka irratti xiyyeeffatamuu irra jiraatu irratti haasa'aa turre. Uummanni Oromoo kan inni godhesi sanuma godhe wanta gara biraa miti. Ijoolleensaa waraannisaa jedhee gabroomee of saamsisee itti fufuu hin danda'u wanta ta'eef abdii kanarraa ka'ee wanta kana qabuufiti adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhachuudhaaf miliyoonni namni kun yaa'ee inni kaan halkan fakkeenyaaf amma Naqamteerraa iddoo garaagaraarraa ijoolleen lafa deemuudhaaf qeerroon yeroo isaan kutatanii eebba jaarsolii eebbisiisanii miillaan Finfinnee galuudhaaf deemaa turantu ture. Kallattii garaagaraarraa kan argaa turre alaabaa qabatanii. Kanaaf kun maaliif kun kana ta'e jaalala qabanii fi addi bilisummaa Oromoo isaan biratti argamuu wanta barbaadanii wanta fedhaniif kana godhan. Kanaaf egaa seenaa uummata Oromoo keessatti guyyaan kaleessaa simannaan godhame akka aadaa Oromootti ta'ee abbootiin gadaa Oromoo achitti argamanii korma dhiyeessanii kun aadaa Oromooti. Hayya dureen adda bilisummaa Oromoo aadaa Oromoo keessatti maal jedhama? Hareerrannaa jedhama. Hareerrannaa kormatti geessanii korma sana hareerrataniiti kan isaan bakkeedha gara manaatti galuu isaanii kan isaan mirkaneessan. Kanaaf akka aadaa Oromootti kan raawwatamedha. Kanaaf egaa uummanni Oromoo hammi kun hundaa ol kan nama ajaa'ibu keessaati wanti yaaddoo ibsaa turre yeroo darbe yaaddoon keenya maa inni namni akka ba'u shakkiin qabnu turre. Rakkoon uumamuu danda'ama. Rakkoo kanaaf of eeggannaan godhamuun irra jiraatu. Qeerroon eeggannaa godhuun akka irra jiraatu. Mootummaan illee humna nageenyaa bobbaasee akka inni eegumsa ga'aa gochuun irra jiraatu. Kana hunda akeekaa turre. Garuu uummanni Oromoo walii isaa keessatti rakkoo hin qabu. Wal eega. Ijoollee akka ijoollee qaba. Shamarran dubartoota akkaataa ittiin eeguu qaba. Aadaa qaba. Karaa isaan darban dura eenyuuf akka kennuu qabu beeka. Utuu dubartoonni deemaa jiranii darbatee biran darbu. Jaarsoliin utuu jiranii dhiibee bira darbuun barbaadu. Hangafaaf quxisuu qaba. Eenyu akka dursu eenyu akka booddeettafu
obbo Dirribaa dhugaadha. Mee akka mata dureetti kaafna waan rakkoo erga simannaan godhamee fi adeemsa simannaa godhamu keessatti rakkoolee uumaman keessattuu magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee fi yaaddoo saboonni biraa Oromoo irraa qaban wajjin wal qabsiifnee kaafna. Mee obbo Abdallaa mee simannaa kana mata duree irratti akkuma kaasetti akkamittiin ilaaltu mee simannaa adda bilisummaa Oromoo qeerroon yeroo inni gaara mul'ataarraa miillaan Finfinnee dhufe qeerroon horroo guduruurraa leeqaarraa yeroo miillaan haga Finfinneetti deemee hooggantoota kana arguudhaaf simachuudhaaf akkaataa kanaan ba'uun miira maaliirraan kan ka'edha. Egaa akkuma obbo Dirribaan kaasan hooggantoonni dhaaba siyaasaa ofiin jedhan biyyatti kan galan kan Oromoo keessaas haa ta'u kan dhaabota saboota biroos galaniiru kun ta'ee hin argamne akkaataa kanaan uummanni bahee hin simanne meesa kana wajjin wal qabsiisaadhuma isinillee naa ibsame. Gaaffii bal'aadha gaaffiin kun yeroo gabaabaa kana keessatti keessaa ba'uun rakkisaa haa ta'u malee guyyaa 15 san guyyaa simannaa adda bilisummaa Oromootiif taasifame kana waa hunda dura ilmaan Oromoodha warra carraa kana arguuf hiree hin argatiniin warra Rabbi jannataan qananiisu haa taasisuu jenna. Isaantu bakka gartee agarree kanaan nu gahe warri osoo jiranii immoo qaamni isaanii itti irratee ija isaanii itti dhabanii nama isaanii itti dhabanii qabeenya isaanii itti dhabanii biyya bahanii biyya ambaa keessa rakkachaa turaniin baga gammaddan baga waliin gammanneen jaa. Guyyaa san wanni argame akka Dirribaan tuqetti waan addaati. Adda wanni isa taasisu maali? Haalli simannaan kun keessatti taasifame tokko yeroo Oromoo irratti karaa hundaan ji'a hundaan kaabaa kibbaan lolli irra geggeeffamaa jiramu keessatti simannaan kun ta'e. Yeroo Oromoon bahatti qeessaarraa buqqifamaa jiru kumaatamiin namni lakkaawamu yeroo dhumaa jirutti simannaan kun ta'e. Simannaa kana wanni adda isa taasisu isa wareegamu lolli irra geggeeffamu awwaallachaati. Oromoon saniin odoo of boodan deebiin magaalaa Finfinnee keessatti nama miliyoona 4 fi 6 kan shalagamu achitti argame jechuudha. Kun addunyaa mara waan ajaa'ibsiise keessaa tokko. Oromoon hagam takka nagaa jaalataa, Oromoon hagam takka walitti hidhatinsi saba Oromoodha nagaan akka geggeeffamu nu argisiise. Kuni maaliif ta'ee waan jiru obbo Dirribaan gabaabsee kaasee jira. Akeekni adda bilisummaa Oromoo akeeka ifa, akeeka daddaaqinsa hin qabne, akeeka hegeree ummata Oromoo odoon ta'in hegeree gaafa Afrikaatiif furmaata kan saniif jaarmeyoota sandura seenan caalaa ummanni Oromoodha yeroo qabeenyaan akka maletti miidhamee biyya isaa keessatti baqataa ta'e keessatti miila isaatiin kiloomeetirii meeqa deemee Finfinnee dhaqe. Waan nyaatu karaa irratti nama isaarraa fudhachaa hogga dheebote laga dheqaa lagaa walii waraabaati kiloomeetirii 300 fi 400 deemee Finfinnee keessatti simate dhaabasaa hoogganasaa ilmaan isaaf rakkachaa turan alatti ilmaan isaaf lola irratti wareegamaa turan simachuuf achitti argame jechuudha ummanni Oromoodha. Simannaa kana wanni adda taasisu akkumaan duraan jeetti yeroo lolli yoomiyyuu caalaa ilmaan Oromoo irratti karaa Sumaaleetiin, karaa gartee dhihaatiin, karaa Booranaatiin irratti akka hamatti geggeeffamaa jiru, saamamaa jiramu. Kana keessatti ummanni lakkoofsa guddaa kanaan argamuuni hagam takka dhaabni kun ummata Oromoo biratti jaalatamaa, hagam takka dhaabni kun ummata Oromootii fi naannawa san biratti fudhatama akka qabu nu argisiisa jechuudha. Kanaatu adda taasise simannaan san. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoodha. Simannaa san irratti qabxiilee hayyu dureen kakaase yeroo biraa irra deebinee ilaalla babal'inaan. Garuu ummatoota hundaaf
addi bilisummaa Oromoo nagaa waaraa fiduuf akka qabsaawaa ture qabxii guddaa keessaa fudhannee yoon dubbadde nagaa ummata naannoo saniitiif waliigala addi bilisummaa Oromoo gahummaa akka qabu abdii nagaa abdii guddinaa abdii dimokiraasiidhaa addi bilisummaa Oromoo ta'uusaa hayyuu duree addi bilisummaa Oromoo Jaal Daawud akka gaariitti gad fageenyaan ibsee jira. Kanaaf wanni ta'e kuni nu ilmaan Oromootiif barnoota guddaadha. Oromoonii hagam takka akka wal jaalatu Oromoon hagam takka rakkoo xixiqqoo diinni alaa itti hafarsaa jiru kana irra aanee fuuldura laaluu akka danda'u irraa baranne simannaa kanarratti kanumaan jaa boleeyyan biraa waan dubbatan irratti ni daala. Sagalee miyuutii gootee jirta. Gaariigaa amma mee obbo Salamoon gama keessanitti kan deebi'a. Mee isinillee waan isinitti dhaga'ame simannaa kana wajjin wal qabsiisee hawaasni Oromoo dhaabbileen adda addaa biyya galaniiru, homa ta'aniiru, ka saba biraas galaniiru. Garuu ka adda bilisummaa Oromoo hawaasni yoo xiqqaate miliyoona 6 haga 8tti lakkaa'amu bahee simachuu jechuun akkamitti ilaaltume wanta kana? Gaariigaa hundumti keessan baga gammadanii isiniin jedhaa. Yeroo teenyee yaannu qabsoon kun qabsoo hadhooftuu ture bara dheeraadhaaf qabsoo ilmaan Oromoo hedduu itti wareegamanii qabsoo ilmaan Oromoo bakka buuteen isaanii itti dhabanii qabsoo ilmaan Oromoo dhiigi isaanii bakkeetti lola'ee bineensi nyaateera. Qabsoon kun qabsoo mana ilmaan Oromoo hundumaa utuu warra mootummaa wajjin hojjetan illee hin hafin kan rukuteedha jechaadha. Kan inni of kee hambisin jiru. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa saba Oromoo keessatti guyyaa seena qabeessa Oromoon itti gammadee gaaffiinsaa deebi'uudhaaf gaaffii inni qabu karaarra itti bu'aa jirudha akka inni ilaalutti. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo ganamumaa kaasee akka obboleonni koo warra duraan dubbataa turanii dhaaba haqa Oromoodhaa fi ejjennoo isaa utuu hin jijjiirin, utuu asiifachi hin micciirin, utuu asiifachi hin jijjiirin haalaaf yeroo irratti hundaa'ee utuu hin jijjiirin kan jabaatee itti ceccee haqa Oromoo bakkaan ga'uudhaaf socho'aa turedha jechaadha. Kana egaa namooti baay'een firoonni dhaaba kanaas ta'anii diinonni dhaaba kanaa waa'ee dhaaba kanaa waan baay'ee odeessaa, waan baay'ee addeessaa, waan baay'ee jechaati turan. Amma guyyaan kun garuu kan inni agarsiise uummata Oromoo biratti waan haqa ta'e, wanta adda ta'e oduun yeroon kan odeeffamu otoo hin ta'in inni dhugaa akka inni argamu kan inni godhe jechaadha. Warrumti adda bilisummaa Oromoo waraana hin qabu jedhanii odeessaa turellee yeroo isaan waltajjii irratti ol ba'anii qeerroo bilisummaa Oromoo qabsoo kana isintu fide yeroo isaan jedhan irraa geenyeetu turre jechaadha baay'inaan gadi fuudhanii. Egaa qabsoon kana egaa amma innaa ilaallee uummanni Oromoo yeroo si'anaa kanatti waa'ee dhaaba kanaa dhiiseetu amma yeroo biyya alaa kana keessumaa biyyatti galu gara tokkummaatti yoo tokkummaa qabaannee yoo waliin dhaabbanneti ofirraatii diina ficcisuu dandeenya kan jedhurra jira jechaadha. Biyya safuu qabutti gale dhaabi siyaasaa kan biraanis uummata keenya qabutti. Biyya safuu hangafaaf qotisuun ol dhaggeeffatutu jira. Biyya abbaan gadaa jirutti gale jechaadha. Kanaaf yeroo ammoo viidiyoon inni jiranis yaanan garuu kan adda bilisummaa Oromoo kan adda godhe amma fakkeenyaaf namoota wajjin iddoo garaagariiti baay'een irratti haasaa ture. Jimmaati amma fakkeenyaaf inni fudhattee makiinaa gara 83 dhufe. Waliigalli isaa garuu gara 100 oliiti kan pilaan ta'e yeroo sana. Namoonni yeroo natti himanii ijaarsi adda bilisummaa Oromoo isa isaan yaadanii fi sanan odeessaa ture durii achitti maadheensaa amma baadiyyaa dhumaatti gadi ga'ee akka inni ijaaramee jirudha kan isaan natti himan jechaadha baay'inaan gadi fageessanii. Dhaabi kuni isa uummati Oromoo jaallatuu fi seexaa hamilee akeeka uummata sanaa qabatee deemu qofatu hin ta'in ijaarsi isaa fi jabinni isaa ammam hidda akka inni saba keessatti gadi jabeeffatee jiru agarsiisa jechaadha san dabarsee. Inumaayyuu kan isaan jedhani namooti baay'ee nama fakkeenyaaf Jimmaatiin makiinaa 17 kan isaan hafanii namoonni haala Finfinnee keessatti hafe ta'e sana sodaatanii kan hafantu jiru malee dhiibiin kana caalaayyuu baay'atu ture. Warri Finfinnee baay'inaanii
iyyaani garri caalan sodaarraa kan ta'e. Garuu otuu garaan isaanii lapheen isaanii beelatuuti mana ta'anii hafan rakkinarraa kan ta'e. Kun egaa maal agarsiisaa uummati Oromoo dhaabi siyaasaa fakkeenyaa fi adda bilisummaa Oromoo dura kan galan jiru dhaaboleen siyaasaa Oromoo. Isaan ijjiin innaa kompeer gootee ilaalte har'a eessa jiru? Adda bilisummaa Oromoo immoo eessa jira? Uummati immoo akkamittiin adda bilisummaa Oromoo kana simate maaliif jaallata akka adda bilisummaa naannoo akka boolessi gosa dubbate haqa sabichaa qabatee jira. Haqa asiif achi hin manne. Ganama isaa qabsoo Oromoo kana 1991 kaasee hanga har'aatti uummata qeerroon kun kan isheen akka isheen hojjettu akka isheen guddattee eenyummaa isaanii baranii haqa isaanii baranii afaan isaanii baranii guddatanii kan bu'uura sana adda bilisummaa Oromoo jechaadha. Qabsoon garaagarii gara hundumaadhaan ka'u gaarummaa qaba. Warri miidiyaas haa ta'u dhaaboleen garaagarii hundumtuu even warri nuti mootummaa wajjin hojjetan sanyiin obbo Lammaa fa'aa sanyiin Dookter Abiyyi fa'aayyuu bu'aa qabsoo adda bilisummaa Oromooti. Yaadi isaanii garaagara innaa ta'e iyyuu ilaalchi isaanii xinnoo irratti innaa garaagara ta'e iyyuu bu'aa dhaaba kanaa hundumtuu akka ta'e waan beekuuf Oromoon kanarraa kan ka'e baay'inaan ba'ee gammadee olijjiin dirmatee yeroo garaagara naannoo irratti ka'u ol dirmatee ol eegee naamusaan ol dhaggeeffatee naamusaan ba'ee mana isaatti deebi'ee galee jechaadha. Kuni adda bilisummaa Oromoo waan yuunik yookiin immoo adda godhu keessaa dhaabolee kan biraa keessaati tokko ijaarsa isaatii fi kaayyoo ganamaatu adda bilisummaa Oromoo adda godhee uummata kana yaasii jedhee nama galatamu. Ayyeegaa yaada keef galatoomii kanuma wajjinii wal qabsiisee mee gara obbo Dirribaatti kan deebi'a. Obbo Dirribaa simannaa ta'e kana wajjiniin uummanni Oromoo baay'ee gammadee akkaataa kanaan ABO'n hammam hawaasa keessatti ijaaramee akka jiru hammam caasaansa uummata keessa akka jiru sagantaan kun nu agarsiisee jira. Haa ta'uuti immoo hawaasni biraan immoo adda bilisummaa Oromoo irraatii yaaddoo qaba. Inni kun sababni isaa waggaa dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo akka waan biyya diiguu fi akka waan saba biraa lafarraa Oromiyaa keessaa qulleessee baasu biyyittiin akka wal faana hin jiraanne akka godhutti miidiyaa qabaniin irratti ololaa turani waggaa dheeraadhaaf. Isa kana wajjinii wal qabsiisee hawaasonni biroo yookaan saboonni biroon yaaddoo Oromoo irraa qabu. Kanarratti immoo beektonni Oromoos haa ta'anii miidiyaaleen Oromoon qabu wanta kana kiliir gochuu irratti qulleessuu irratti hin hojjenne haga ammaa yoo hojjetaniiru ta'e persentii xiqqaadha. Kanaaf kana wajjinii wal qabsiisee uummatni magaalaa Finfinnee namoonni muraasni namoonni siyaasa mataa isaanii gaggeessan tokko ijoollee tokko bobbaasanii qeerroon Oromoo gara Finfinneetti akka hin galle Oromoo dhumtuu gara Finfinneetti akka ol hin seenne yaaliin godhamee jira. Sana duwwaa miti. Jidduudhuma har'aaf kaleessatti uummattoota saboota biroo naannoo Burraayyuu jiraatanii fi naannoo magaalaa Finfinnee jiran kana yeroo isaan akka buqqa'insaa yaaliin irratti raawwatamee jira. Waan kun akkamittiin ilaaltu beektonni Oromoo kana maal gochuu qabu? Addi bilisummaa Oromoo kanaa booda dirqama guddaatu irra jira. Sochii guddaan kanaa booda irraa guddaatu eegama. Isa kana wajjiniin wal qabsiisee maal akeektume sodaa hawaasni biraan Oromoo irraa fi adda bilisummaa Oromoo irraa qabu haala wal qabinsa siyaasa biyyittii wajjiniin wal qabsiisee waan jiru kaname gabaabumatti cuunfaati obbo Dirribaarraan jalqabaa. Akkamittiin sirreessuun danda'ama? Beektonni Oromoo fi miidiyaan Oromoo maal hojjechuu qabu sa'a kana? Baay'ee galatooma. Kunis akkuma sila dubbatame yaada bal'aadha. Gabaabumatti wanta tokko irraa ka'uudhaaf sagaleen keessan xiqqoo ni fagaata. Sagaleen ni fagaata xiqqoo. Baay'ee galatooma. Dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa haasaa isaanii keessatti akka gaariitti kaasanii jiru wanta kana. Sagaleen haa dabalaa obbo Dirriba ammallee sagaleen keessan baay'ee xiqqaata. Maal ta'e dhiiroo wanni kun? Okay, ammattam. Ammallee xiqqoodhuma garuu ani bakka siraarraan
bakka siraarraan sochoofne maal ta'e? Nuti garuu dhageenya tarii kee taala. Anis bakka siraarraan sochoone. Meejaal garbaa balaa liqan kee. Amma itti fufaa. Dhimmi kun dhimma guddaadha. Dhimma fuula duratti bal'inaan illee tokko tokkoon kaafnee akka dhaabaattis beektonni Oromoos alaaf keessa kan jiranis kan irratti mari'atamuu fi irratti hubannoo walii kennan ta'uu qaba. Garuu imaamata adda bilisummaa Oromoo uummatanni biyya ollaarraa qabuu fi saba isa keessa jiran irraa qabu sirriittan beekaa imaamata bareedaa qaba. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo maal jedhaa? Yeroo Minilikiin cabee sabni impaayirettii keessa jiru ollaasaa jiru Oromoo wajjin cabe. Fakkeenya kaasaa kan akka uummata Kafichoo, kan akka uummata Walaayittaa kan fakkaatan. Kanaaf gaafa Oromoon bilisoome waliin bilisomaa jedheeti kan inni dhaadannoo dhageessisaa ture. Kanarraa ka'eeti kan inni addallee walii wajjin uummatee kan akka Sidaamaa, kan akka Ogaadeeniyaa, kan akka Beenishaangul, kan akka Gambeellaa wajjin hojjetaa ture. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti kan inni kaasaa ture uummata Oromoo cunqursaa gabrummaa jalatti kufee jira wanta ta'eef uummata Oromoo gabrummaa kana jalaa baasuudhaaf waa'ee uummata Oromoo irratti galgala ganama halkanii guyyaa hojjetaa ture. Yeroo waa'ee uummata Oromoo sirna kolonii jalatti kufe kanaa ba'uutu irra jiraata jedhee qabsaa'u guyyaa tokko mirga namaa kan biraatti buuna jedhee dubbatees hin beeku hin dubbatu. Sababiin isaa maaliif? Dhaabni siyaasaa mirga saba isaatiif falmu sabni kan biraa haa cuucamu jedhee hin dubbatus dubbatees hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo saboota biraatii wajjin jiraate miti kan biraayyuu hin dubbatu. Kanaaf ayyaatuleen adda bilisummaa Oromoo sabi 53 ol nu keessaa fi ollaa keenya jiru wanta ta'eef hireen biyya kana keessatti dimokiraasiin argamuudhaaf mirgi dhala namaa eegamuun hunda keenyaaf mirga hiree keenyaa murteeffachuuf nu gargaara wanta ta'eef addi bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif yeroo qabsaa'u sabni biraa hin miidhama yookiin sabni biraa haa miidhamu kan jedhu wanta hin qabnee fi walii wajjin hojjennee biyya kana gara sabatiinsaa fi mirgi dimokiraasii hunda akka inni kabajamutti waliin hojjennu kan jedhu waamicha dabarsan. Kana tokko tokkoon yoo fuunee nallee kaleessa duras ejjennoon adda bilisummaa Oromoo kana ture. Garuu akkuma amma jaargarbaabaan kaaftee bara dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bulguu godhanii warra dhiyeessaa turantu jira. Kanaaf deebii kennuudhaaf addi bilisummaa Oromoo guddootti hin dhamaan immoo yoona. Sababiin isaa maaliif hojiidhaan mul'ata jedhee hojjechaa ture. Fakkeenyaaf keessumatti waggaa 27 kanaa addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo fottosuudhaaf uummata Oromoo kophaatti baasuudhaaf jedhanii wanta ololaa turaniif kanaan burjaajaanii ishee kana qofaa wanta keessaa qabataniif namooti shakkii qabatanii deeman jiru. Namoota utuu beekanii immoo namoota dogoggorsaa hojjetanii fi dhaabbatoonnis keessumatti dhaabbanni aangoorra ture kan akka TPLF aangoonni kanaan dura kanarratti hojii hojjetanii hojjetaa turan. Kun dhoksaa miti miidiyaadhaan hojjetamaa ture. Ifatti gara bifa adda addaatiin kaasanii hojjetaa turan. Kanaafiti adda bilisummaa Oromoo baranni chaartira seenillee viidiyoo kijibaa hojjetanii naannoo baddannoo irratti ofii isaaniitii nama ajjeesanii boolatti darbatanii adda bilisummaa Oromootu kana godhedhanii karaa ittisa viidiyoo biyyattiitiin dhaqanii karaa waraanaatiin waraabanii baadiyyaa Oromiyaa magaalaa keessatti dabballoota bobbaasanii miidiyaadhaan kunoo kan addi bilisummaa Oromoo godhe jedhanii agarsiisuudhaaf yaalii godhaa turan. Garuu haqi sun hin dhokanne dhimma sana irratti kan hojjetaa turaniif dhaqanii kan raawwatan miidiyaatti ba'anii kan akka Fituu Bilaatuu fa'aa kan jedhaman waraana TPLF kan ture amma viidiyoon isaa hin jira Eertiraa keessatti kan inni ragaa ba'aa turetu jira. Booddee isaaniyyuu itti qaanfatanii wanna sana hin kaasin yeroo isaan hafantu jira. Ammas raacitiin kanaaf kan kana fakkaatan yeroo TPLF kana raawwatu liidiin giroolii warri taphataa turanii jiru wanta ta'eef har'a yeroo addi bilisummaa Oromoo kabaja guddaadhaan akkuma sila dubbatamaa ture jaalala guddaadhaan uummata isaatti deebi'u wanna tokko tokko kakaasanii
ofii isaaniitti raawwatanii dargaggoota Oromootu raawwate jechuudhaaf adda bilisummaa Oromootti kijiba hojjetanii haqachuudhaaf kaleessa nagaatu ture kunoo inni dhumdaan nagaan boora'e jechuudhaaf yakka isaan hojjetaa jirantu jirarraa kan darbe uummanni kun kaleessas uummata Oromoo gidduu jiraachaa ture har'as uummata Oromoo gidduu jiraataa jira boris uummata Oromoo gidduu jiraata. Uummata Hararee naannoo Oromootiin marfamee gidduu sana jira. Uummata Zee naannoo Zuwaayii Dugdaa uummata Oromootiin marfamee naannoo sana jira. Uummati Beenishaangul, uummati Gambeellaa, uummata Diyyaa, uummati Kambaataa, uummati Guraagee ollaasaa jira. Biyya Oromoo keessa socho'eetii hojjetee jiraataa jira. Maaliif uummata Oromoo kaleessatti hin buune yeroota kanatti? Dhugumatu uummata Oromoo nama saba biraa miidhuudha. Dhuguma uummata Oromoo hin dubbatu isaanuu haqa kana hin dubbatu. Dhuguma uummati naannoo Buraayyuu kaleessa magaalaa Finfinnee keessa turaa ture. Qarsaa kan jiru, Buraayyuu kan jiru, Sabbataa kan jiru. Kan uummata Oromoo wajjin nyaatee wajjin jiraatu. Dhuguma uummata Oromoo samiidha. Maali sababiin uummata Oromoo har'a ka'ee samiidhuuf? Hin jira. Kun hin jiru. Uummata Oromoos kana hin godhu. Godhees hin beeku. Kan afaan guuteen dubbadha keessan tures. Dhuguma uummata Somaaleetu uummata Oromoo waraane miti. Itti qopheessanii lixarraan waraanatti ijaaranii kibbarraan itti ijaaranii uummata kanatti hidhanii uummata Oromoo xureessuudhaaf saba qulqulluu kana akkuma wallistoonni maaliif saba kana xureessan jedhu sana saba kana xureessuudhaaf amma immoo addi bilisummaa Oromoo mararfannaa guddaa akka inni qabu. Alaabaa ofii isaaniitii biyya Oromiyaa magaalaan Finfinnee kan Oromooti. Jaallatanis jibbanis fudhatanii keessa jiraachuuf dhiisuu waa biraadha. Hin jiraatu. Boris hin jiraatu, iftanis hin jiraatu. Biyya kana jiraachaa jirran garuu biyya keenya jennee miti biyya kanatti jiraanne. Kanaaf magaalaan Finfinnee kan uummata Oromooti. Akkuma magaalaa, akkuma lafa iddoo biraa. Har'a garuu alaabaa isaa uummanni Oromoo qabatee magaalaa kana keessa dhufuun cunqurfamaa uummata har'a uummata Oromoo wajjin sabbataadhaaf buraayyuu hin jirutu hin ta'in warra kana hojjechiisantu jira. Kanaan goomee uummata Oromootti bu'anii kanaan goomanii kanaan bifna rakkoo uummata Oromoo har'a keessaa bahuudhaaf deemaa jiru. Bilisummaa isaa gonfachuudhaaf itti dhiyaatee jiru. Hin hambifne jedhanii kana yaadanii hin godhe yoo ta'e of goomsuudhaaf bara baraan uummata Oromootii wajjin jiraachuu dhabuuf deemu wanta ta'eef uummanni cunqurfamaan abidda akkas boba'ee jirutti quba isaa geessuudhaaf hin qabu kanarraa of eeggachuu sanarra jiraata. Waa'ee abbummaa lafa Oromoo Finfinnee falmuus hin danda'an falmuus hin qaban. Keessa jiraachuudhaaf walii wajjin jiraachuudhaaf garuu rakkoon hin jiru. Kanaaf ani eentu godhaa jira attamitti ilaalamuu qaba kan jedhu kuni isaan warri saboota biraa hin dhaga'u afaan keenyas wanta ta'eef of eeggannaa godhachuutu irra jiraata. Akkuma kaleessa uummata kanaa wajjin buluutu irra jiraata. Mootummaan Oromiyaa amma seena bushaa jiru warra akka aangoorra jiran lammaafaas sirna qabsiisuu fi uummata kanatti himanii sirreessuutu irra jiraata. Addi bilisummaa Oromoos ifatti karaa miidiyaatiin karaa adda addaatiin saba biraarraa sabni qabsoon uummata Oromoo saba biraarraa haaloos hin qabu. Kan inni ittiin wal lolaa bahe, kan inni ittiin wal lolaa jiru sirna cunqursaa uummata Oromoo irratti fe'ame malee namoota dhuunfaa even uummata cunqurfamaa Tigraay wajjin wal dhabdee hin qabu. Kan inni wal dhabdee qabu sirnicha wajjin. Sirna sana ofirraa buusuudhaaf qabsaa wanta ta'eef sabni cunqurfamaan kunoo sitti dhufe si nyaachuudhaaf jedhamee ka'ee har'a asii buqqaane akka taane maal taane jedhamee haasa'amu kuni kan namoonni ajandaa namooti biraa fedha siyaasaa isaanii bahuudhaaf itti kennan dubbachuu hin qabanii kana dubbatanis wanta hambisan hin jiru. Uummata Oromoo qawweef rasaasaan dura dhaabbatanii har'a yoo qabsoo sana gammoojjii keessatti ittisuudhaaf yaalii godhanu yeroo hin danda'amnetti dhiibbatee dhufee Finfinnee galee jirutti kan hambifna jedhanii yaadanii dhiiga cunqurfamootaa buusisuu hin qabanii uummata cunqurfamaas kanaan dogoggoruu hin qabu. Addi bilisummaa Oromoos akkuma kaleessa jaaldaa'uu ibsee tokko tokkoon kana fuudhanii uummata kanaaf ibsuudhaa fi beektonni Oromoos haaloon seenaa isaarraa uummanni Oromoo qabu guddifachaadhaan meedhichaadhaan ofitti qabee saba biraatii wajjin jiraachaa ture wanta ta'eef aadaa isa keessa hin jiru wanta ta'eef waan sabni biraa waan warri biraa fedha siyaasaa qaban itti maxxansaa jira wanta ta'eef kanarraa of eeggachuu qabu warri sabi biraas addi bilisummaa Oromoos beektonni Oromoos kanarratti seenaa Oromoo bal'inaan irratti barreessuudhaa fi irratti hojjechuutu nurraa eegama fuula duratti jedheetan yaada koo gabaabsee ibsuu barbaada. Ayyee galatooma obbo Dirribaa egaa yaada bal'aa kaastanii egaa uummanni Oromoos waan inni gochuu qabu waan yaada gaarii akeektanii
Mee obbo Abdallaa yaaduma kana wajjinii wal qabsiisee hawaasni biraa dhuguma uummata Amaaraa yookaan uummata Guraageef qabsoon uummata Oromoo yaaddoodha. Seensa adda bilisummaa Oromoo wajjiniin egaa wal qabsiisee bakkoota adda addaatti warreen afaan Amaariffaa dubbatan kun maaliif rakkoo uumuu barbaadan? Maaliif atakaaroo qeerroo Oromoo faana seenuu barbaadan? Isa kana hawaasni Oromoo maal gochuu qaba? Qeerroon Oromoos maal gochuu qaba? Akkamittiin ilaaltu mee waan kana waan amma obbo Dirribaanis kaasan wajjin wal qabate? Fayyaa ta'e hawaasni Oromoodha. Qeerroon dhaabni adda bilisummaa Oromoo waan gochuun irra jiru kanaan duraas gochaa turan. Guyyaa 15 illee waan silaa gochuun irra jiru godhanii jiran. Nagaan uummata addaan galchan. Otoo balaan irra geggeeffamuun balaa saniif deebisaa didan. Waan gochuun irra jiru hayyoonni Oromoodha. Kanaan duraas godhaa turan. Guyyaa 15 illee godhan. Barreeffamoota adda addaa yoo dubbiftan saniin dura simannaa kanarratti balaan akka hin kaane hayyoonni keenya waan adda addaa barreessaa turan. Uummanni Oromoo akka obsaan guyyaa kana dabarsu, uummanni Oromoo balaan yotti dhufellee balaa kana akka qabbaneessu karaa adda addaatiin dhaamsaan Oromoo wal dhageessaa ture. Oromoon nagaa biyya sanii tiisuu irratti eenyummaa isaa hubachiisee jira. Kuni ifa. Amma isuma kana diduuni maalirraa hammaddee warra saboota miti bar rakkina kan fidaa jiran mootummoota dhufaa dabra biyya sanii yoo laalle maqaa Itoophiyaa jiru kana jalarratti warra shiftaa biyya san geggeessu warra dhokate. Maqaan Itoophiyaa Empire Itoophiyaa kuni shiftoonnichi jalatti saboota Oromoo saba Oromoo qofa doon ta'in sabootuma biyya sanii waliigala maqaan kun waan itti toluuf maqaa kana jala dhokatanii saba miidhu. Saboota hunda akka hin guddanne taasisuun karaa qabeenyaatiin guddina biyya sanii haa laallu. Karaa barnootaatiin haa ilaallu. Sabni biyya sanii kan barate kan baqate kan Oromoo qofaa miti bara. Kan Tigree baqatee jira. Kan Eertiraa baqatee jira. Kan Amaaraa baqatee jira. Kan Sumaalee baqatee jira. Mootummaan dhufaa dabraan Empire Itoophiyaa maqaa godhatee biyya san bulchu mootummaa saamichaaf saganteeffate. Maqaan kun maqaa saamichaa fi ummata biyya sanii lafarraa balleessuu irratti kan xiyyaafannoo qabu. Wanni akka laaluun nurra jiru. Ummanni Amaaraatii fi ummanni Oromoodha. Naannoo adda addaatti waliin jiraachaa nagaa warra waliin dabarsaa turanii bara. Maqaa Amaaraa kana maaliif akkanatti ka'a? Oromoon kuni Amaara balleessaa jedhanii yoo dubbanne biyya san bulchuun danda'an warri saamu kun. Oromooni saba kana balleessaa yoo jedhanii hin dubbanne yoo kanaan hin sodaachifne impaayerri san jiraachuun danda'u maqaan san hin jiraatu. Amma maqaa kana duuba maaltu jira isa jiru kana akka hin argineef dhoysuudhaaf warra tattaafatu. Amaara magaalaa Finfinnee keessatti ilmi Oromoodhaa guyyaa 15 namni miliyoona 4 fi hanga 6 magaalaa san keessa odoo jiru ilma namaa tokko ittiin dubbanne. Ammoo hasaa mana wal'aansaa ittiin fiigaa ture. Kana sodaa gartee baroota dheeraaf gabroonfataan saamtuun biyya sanii ummanni Oromoo ummata nama nyaatu ummata gartee nagaa hin barbaanne je'ee dhalootarraa dhalootatti waan kana keessatti itiche jechuudha. Kana irra aanuuf qabsoo addaanu barbaachisa jechuudha. Kana ummata biyya sanii lakkii nun fakkaatuuni kan guyyaa 15 agarre. Jeequmsi biyya diiguun haluu bahuun ummata baqachiisuun ummata Oromoo laallatu kun ifatti argisiifnee jirra. Caalatti hojjechuuf hayyoonni keenya caalatti hojjechuuf hawaasota biraa keessa bobba'uutu nu barbaachisa jechuudha. Hawaasota biraatti gabbahanii hayyoonni keenya dubbachuu ummanni Oromoo isin waan haasawa dhufaa dabraa mootummaa sanirraa barattanii miti lakki ummanni keenya kan dheengadda agartan sani
ummanni Oromoodha kan dubartii ciminfachuuf mana haakimaatti deemtu irraa duute awwaallatee nagee dubbatu bar. Saba biraa keessaa fakkii akkanaa fiduun hin danda'amu. Olola addaa kan baname tokko karaa gartee miidiyaa maqaa gartee isaatiin deemaa jiru kana. Miidiyaan kuni ummata Amaaraa Gimboot 7 bakka hin bu'u. Namoota murtaa'oo maqaa Itoophiyaa isaat jalatti dhokatee ummata Amaaraa mataasaa saamaa ofii taajiran laallata bara. Akkasitti addaan baafachuun nurra jira. Jarri kuni jarri isaatirraa gartee ummata Amaaraatiif warra laalatu. Ummatni Oromoo ummata Amaaraa kan miidhu ta'ee warri dubbatan kun warra qabeenya baqataa Amaaraarraa maqaa Itoophiyaatiin saamee miliyoonara ta'e bar meeqa dubbachuun danda'ama. Rakkoon biyya sanii yoo hiikamte biitti san nagaa yoo taate ummanni biyya sanii waliin jiraachuu jaalala walii qabaachuu yoo argisiise saamtuun akkanaatun bakka dhabdii jechuudha. Warra akeeka akkanaa qabu kana ummata barsiisuun nu barbaachisa jechuudha. Maqaa sabaatiin saba tokkollee ummanni Oromoodha ol kaasee saba kanaatu narratti bobbahe je'ellee hin beeku jechuufillee hin taa'u. Argite shiftaan biyyattii impaayara san baroota dhibbaa ol jeeqee jira. Ummata Oromoo bulguu godhee ummata Oromoo saamee ummata Oromoo balleessuun nagaya biyya sanii nagaya naannoo sanii dhoorkuu irratti waan saganteeffame. So isa kana maqaa kana duuba maaltu jira waan jiru kana laaluun barbaachisaadha. Sabni tokkolleenu maqaa kanarraa kan faayidaa buufate hin jiru akka sabaatti. Silaa hin baqatan jechuudha bar tokkoon isaanii. Miliyoonaan warra baqateetu jira. Maqaa kanarratti akka gaaritti hayyoonni Oromoodha, beeytoonni Oromoodha, manguddoon Oromoodha, qeeroon hegera biyyattii san geggeessuuf ta'isu maqaan kun maaliif tolfame isa jiru kana haaraatti qorachuun barbaachisaadha. Ayyee galatoomi obbo Abdalla. Mee gara obbo Salamoonitti tan dhufa. Obbo Salamoon dhimmuma amma olitti jaallan kaasan kana wajjinii wal qabate yeroo baay'ee akkuma dura kaase ololli miidiyaa adda addaa nurratti raawwataa ture. Beektonni Oromoo maal gochuu qabu? Miidiyaan Oromoo maal gochuu qaba? Kana wajjinii wal qabsiisee yeroo amma adda bilisummaa Oromoo seene kanatti jeequmsa akkasii kaasuun kun uummanni Oromoo maal godhee sirreessuu qaba? Adda bilisummaa Oromoo illee tarkaanfii akkamii fudhachuu qaba? Miseensonni isaa deeggartoonni isaa kana duwwaa miti. Yeroo ammaa kana akka odeeffanni ba'aa jirutti naannoo Sanqalleetti poolisoota Oromiyaa leenjiirra jiranillee summii laatanii namoonni baay'een gara mana yaalaa galanii jiru jedhama. Jejjeequmsi daddaaqamni amma akka adda bilisummaa Oromoo biyya galeen jechuun egaa adda bilisummaa Oromoo biyyuma keessa jira, waraanni isaa harki caalaan biyya keessa jira. Haa ta'uuti waraanni leenjii xumuratee bobbaatti qophaa'ee jiru kana gidduutti yeroo ammaa kana araara ta'een hooggansa muraasa biyya ollaa jiru wajjiniin gara biyyaatti deebi'aa jira. Inni kun akkuma jirutti ta'ee yeroo haalli kun ta'aa jiru kanatti waan akkasii kana kakkaasuun maaliif uumame? Warri kana uumanoo uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Saboota biroollee akkamittiin qabu qabnamee akka qabsaa Oromoo tokkotti yaada akkamii qabdume? Galatoomii gaabboleessa kiyyaa. Gaaffiin kun baay'ee gaaffii cimaadha. Gaaffii baay'ee seensitiividha. Gaaffii hayyata Oromoo isa ta'uu sabaloonni garaagarii jinni waliin mari'achiisuun nama barbaachisudha. Waan kana iddoo lamatti addaan baasanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni tokkoffaa maaliifiti sabaaf sablammoonni yaaddoo uummata lafa Oromoo irratti Oromoon abbaa biyyaa innaa ta'e biyya isaa innaa fudhate maal yaaddoo maaliitti naqa jara kanatti kan jedhu ilaalchisuun barbaachisaadha. Lammaffaa gadi bu'anii namooti adda bilisummaa Oromoo maal gochuu qaba? Beektonni Oromoo, miidiyaan Oromoo maal gochuu qaba? Isa jedhuu fi inni sadaffaa eeyu fa'i namooti waan kana akkas deemanii nama walitti naquu yaadan isa jedhu iddoo sadiitti ilaaluun inni yaadan.
Inni tokkoffaa dhugaa dubbachuuf ennaa ta'e naannoon Oromoo lafa Itoophiyaa keessatti handhuura. Risoorsiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa kan Oromooti. Biyyooleen ollaa sanyiin uummata Tigraay ennaa ta'e kan isaan waggaa 27 Oromoo reejjii Oromoo ajjeesaa turanii fi warri Amaaraas kan isaan Oromoo irraa adda bahuu jibbanii fi maalii fi personal akka interestii irraa qaban. Interestiin isaanii lafa kanarraati Oromoo irraa adda fottokanii yookiin Oromoo irraa siqanii jennaani biyya isaanii keessatti jiraachuun baay'ee cimaa waan ta'eef jechaadha. Fakkeenyaaf Oromoon amma naannoo Oromoo naannoo Tigraay yookiin immoo naannoo Amaaraa dhaqee waan jiraate miti kan isaan dubbii kaasaa jiran. Lafa kee dhufneetu qabeenyaa keessirraa fudhannee nyaachuu otuu qabnu otuu sisaamuu qabnu maaliif irraa nu dhowwitaadha dubbiin. Faayidaa isaan irraa fudhatan kana addi bilisummaa Oromoo akeeka adda bilisummaa Oromoo innaa ilaalte fedhiin uummata Oromoo qabeenyaan uummata Oromoo lafa isaarratti abbaa biyyummaa fudhatee lafa isaarratti kan ajaju Oromoodhaa jedha adda bilisummaa Oromoo. Kun kaayyoo adda bilisummaa Oromooti, kaayyoo uummata Oromoo miti, fedhii uummata Oromoo hundaa jechuudha. Egaa adda bilisummaa Oromoo innaa dhufee waan kana godhee isaanitti yaaddoodhaa fi hammeenya rakkina kan inni fidu jedhaniitu yaaddoo jechaadha. Maaliif faayidaa isaaniitu itti hir'ata waan ta'eef. Kanaan maal godhuu tooftaa garaagariitii uumuu jechaadha. Warri amma fakkeenyaaf Amaaraa eenyuma kana amma kaleessa nama tokko wajjin haasaa kan turre biyya sana keessatti uummati Oromoo uummata sanyiitti amanu yookiin reesistiidha jedhaniiti kan isaan himan. Garuu dhugaansa har'aa yeroo Oromoon iyyuu gara seentariitti dhufee Itoophiyaa kan akkamittiin jiraachisuu dandeenya, Itoophiyaa wajjin akkamitti jiraachuu dandeenya, warra Amaaraa wajjin akkamitti jiraachuu dandeenya jedhee Itoophiyaa kana iyyuu iddoo isheetti qabu yeroo inni yaadutti warri Amaaraa mukaa'u. Fedhiin isaanii dur Itoophiyaa jettu sana amma immoo maal godhu bilaankiitii Itoophiyaa yookiin gaaddisa Itoophiyaa jala dhokataniitu fedhii mataa isaanii bakkaan gahuudhaaf jedhu jechaadha. Fedhiin isaanii kun egaa addi bilisummaa Oromoo biyyatti galee jennaan fedhiin isaanii bakka gahuu waan hin dandeenyee fi kanaan maal godhu jeequmsa kaasuun sabaaf sablammii hundumaa iddoo garaagariitti rakkinni yaaddoon garaagarii akka itti namu gochuun itti ka'anii jira. Keessumaa warra Amaaraa hundumaa otoo hin ta'in Amaaraa jeneraalaayiz gochuun illee baay'ee rakkina. Keessumaa warri Minilikii fi Haayile Sillaasee fanatiks warri ta'anii ilaalcha kana qabataniitu uummata walitti naquudhaaf yeroo isaan socho'aa jabeessanii deemaa jiranii argina jechaadha. Kuni uummata Oromoodhaa fi akka inni dhaabatee of ilaalu gochaa jira. Kan isaan hin galle garuu adeemsi isaanii kuni yeroo kam caalaa kan Oromoo tokko godhu Oromoo jabeessu wallaaluu isaaniiti. Yoo ilaalte hundumtuu amma hiriira nagaa irratti ulee baatanii ol eeganii ol tissanii akka namni tokko madoofnetti ol eeganii waliin deemaa turanii jechaadha. Even warrumti poolisiin Oromiyaa nooltuun naannoo Oromiyaa jiranii akka isaan saba kana eegan godhe jechaadha. Sochiin isaanii Oromoo. Faayidaa isaaniitu waan isaanitti irratu naannoo Oromiyaa irraa nyaachuu isaan dhufu adda bilisummaa Oromoo rakkina uumuuf jeequmsa uumuuf fi jalqabu jechaadha. Kun immoo maalirraa ka'e adda bilisummaa Oromoo yeroo inni biyya galu mootummaan TPLF fi adda bilisummaa Oromoo akka obboloonni koo sila jalqaban bineensa godhee peenti godheera adda bilisummaa Oromoo kana jechaadha. Bifa biraatiin nama nyaata isan fayyaa nagaa nama qabeenyaatu godhee dhiyeessaati ture. Kanaaf uummata sabaaf sablammii warra xixiqqaa gaaffii mirgaa gaafatan sana keessatti iyyuu ammayyuu yaaddoo qaba jechaadha. Maaliif propagandaan warri mataa isaaniitti nammeera warri kaan immoo ammayyuu irratti hojjetaa jiru waan ta'eef. Kana egaa edda hubannaan kana qabaanne Oromoon akkamittiin ol bira dhaabbatee ol ejjen waan kana ofirraa eeguu qaba yookiin dammaqee ofirraa eeguu qaba kan jedhu irratti innaa ilaalle tokko miidiyaan Oromoo rakkoolee kana gadi baasanii sirnaan dibeet gochuutti hin jiran jechaadha. Dibeetiin kun kan inni argamu Oromoo qoba walitti waamanii haasofsiisuutu hin ta'in keessaawuu sabaaf sablammii warra xixiqqaan jiranii sanyii Somaalees innaa fudhattee warra Dabuubii kana innaa fudhatanii hunda isaanii fidanii wal bukkee teessisanii waliin haasa'an miidiyaan beektoti hayyoonni Oromoo gadi ba'anii waliin maree geggeessuun baay'eetu barbaachisaadha jechaadha. Kun isaan irraa otoo hin ta'in arrama fakkeenyaaf amma sanyiin ONN, sanyiin OMN fa'aa, OBS fa'aa warra mootummaa jala jiran iyyuu waan kana qindeessanii adda bilisummaa Oromoo maal akka inni fakkaatu sirriitti hayyoon Oromoo fedhiin Oromoo maal akka ta'e uummata kana gadi jabeessanii misinformiti uummata ta'e kana itti beeksisuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha karaa miidiyaatiin. Karaa hayyotaatiin gadi ba'anii hayyoonni keenya
seenaa Oromoos seenaa sabaaf sablammii Oromoon akka inni ittiin waliin jiraataa jirte waa'ee seenaa sana ilaalchisee gadi ba'anii haasa'uun dirqama jechaadha. Maaliif kun waan unii waliin haasa'uun furmaata argatu miti. Isaan wajjin haasa'amee furmaata argachuu qabu. Hayyoota isaanii wajjin haasa'amee furmaata argachuu qaba jechaadha. Olii gidduu keenyatti hin haasofne nuti rakkoo keenya walitti haasofna malee isaan nu hubachuu hin danda'an jechaadha. Kanaaf balballi sun banuu qaba jechaadha. Adda bilisummaa edda biyyatti galee amma miidiyaa balleessi sun kan saati sana keessatti geemii sana taphachuu hin danda'a jechaadha. Geggeessuu danda'a jechaadha. Kana irratti baay'isee hayyoonni keenya irratti hojjetuu qaban jechaadha. Kan biraani waraana adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee wanti Finfinnee keessatti ta'ee dhugaa soofennaa ta'ee wanti lafa Oromoo irratti lafa kee keessa deentee magaalaa kana lafa kee kanarra inuma hin deentu jedhanii karaa itti cufuu jechuun uummata Oromoodhaa fi dammaqsuu qaba. Wait a minute iddoo tokko dhaabbatee maaltu ta'aa jira? Yoo kan akka itti dhiifame yoo akka isaan jedhamu sanattis Itoophiyaa jennu sana akkuma jirutti qadaannee warri fanaatiksii kun adeemsaa jiran kan hin adeemne maal ta'uudhaaf adeemasa jedhu sana Oromoon gar tokkotti dhaabatee gadi fageessinee soqamee yaaddoo isaarratti hojjechuu qaba jechaadha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo an akka kootti inni hiikkatiin jiru hiikkachuun kan godheetti nama jechaadha kana booddee. Maaliif yookiin bifi tokko uumamee tooftaan tokko uumamee naannoo Oromiyaa akka isaan itti eeganii mijaa'utu jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa jinis ta'u warra kaanii wajjin. Yoo kana achi waraana hiikkatee waan isaan amma hojjetaa jiran kuni deebiseeyyuu adda bilisummaa Oromoo gadi fageessee maree mootummaa sana wajjin akka hiikkatu yoo haasa'eera ta'e ani hin beeku garuu yoo haasa'eera ta'e gadi fageessee irratti keessa deebi'ee ilaaluun dura jiraataa jechuudha namana. Kanaaf walii galatti imaammati adda bilisummaa Oromoo tokko adda bilisummaa Oromoo mataamti isaayyuu gadi ba'ee afaan garaagariin irra deddeebi'ee naqa tokko dubbatanii dhiisamudha. Irra deddeebi'ee sabaaf sabmiillee sana irratti gadi bu'ee afaan garaagariitiin warra dubbatanis geessee isaan keessatti gadi bu'ee dhuguma isaan dura maqaballeessin irratti ka'e sana kilir gochuu danda'u jechuudha isaaniif. Amma kaleessa unkaan isaan mitiiti Oromoo ta'anii warra Abii fajjin hojjetanii warra Lammaa fajjin hojjetan nama tokko tokko wajjin haasa'an ture yoo gidduu kana hin beekan ture. Isaan mataan isaanii waa'ee Itoophiyaa kan adda bilisummaa Oromoo akkamitti ilaalaa kan jedhaniitu Oromoo ta'anii ilaalcha sana kan qaban jiru. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo gadi ba'ee ejjennoonsaa kaayyoonsaa federaalizimii keessatti akkamittiin akka jiraachuu barbaadu mirgi sabaaf sablammii hundumtu akkatti kabajamuu irra jiraatu eeguutu jira. Gadi ba'ee ibsuu danda'uutu jira qooqa garaagariitiin beektota itti dachaasutti jira. Beektota Oromoo baay'eetu jira kan dubbatanii arraba isaanii millaachiin dhufu. Kanaaf uummata kanatti gadi baasanii irra deddeebi'anii dubbachuu, of ibsuu, kaayyoo ofii ibsuu, fedhii uummata Oromoo saba Oromoo kan sabaaf sablammii kan biraa jin akkaataa isaan ittiin waliin jiraatan hundumaa kana ibsuudhaa fi waliin haasa'uun baay'eetu barbaachisa. Obboloonni gosa dubbatanii Oromoo durii beeka sabaaf sablammii garaagarii wajjin jiraatee wajjin nyaatee wajjin dhugate. Dhuguma garuu immoo maal godha? Miidiyaalee waggaa 27 olii Oromoo biina godhee lafa kaa'eera jechaadha. Kana riiversi gochuudhaa fi hojii guddaa barbaada. Wanti waggaa 27 bineensa godhanii kaa'anii halkan tokkotti dhaamuu hin danda'u. Irra deddeebi'amee amma isaan nuffanitti itti himuuni waliin mari'achuun barbaachisaadha. Dheetiin yaada bu'aa karaa koo galatoma. Hayyee guddaa galatoomii daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa dooyaa marii karaa TV magaalaa Torontoo TV Oromoo magaalaa Torontoon isiniif karaa saatalaayitii ONN isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurraa sagantaa biraadhaan mata duree biraa qabannee haga walitti deebinutti qophii sagantaa ONN irratti darbu waliin akka nu hordoftan jecha asumaan galatoomaan siniin jedha jaallan.